isiniif baay'atu kun tuutoriyaalii koorsii loojikii irratti afaan oromoo isiniif kennamaa turedha. Tuutoriyaalii keenyan chaaptar 4 ilaallaa kan jirru chaaptar 4 paartii kanaatiin immoo principle of critical thinking jechuudha kan laallu. Principles of critical thinking. Critical thinking yookaan gad fageessanii yaaduu irratti qajeeltawwan jiran kan principloota jiran kanneen torban laallaa jechuudha. Amma dhumaatti akkana faana taatan isin affeeraa miidiyaa keessan miidiyaa dirree barnootaatti faaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne gara boodarraa akkasuma immoo characteristics of critical thinking kan jettu kanas ilaallaa jechuudha yoo yeroon nu ga'e kallattumaan gara tuutoriyaalii keenya irraatti ceena. Egaan critical thinking principilii mataasaatti kan qabu kan ammoo qajeeltoo mataasaatti qaba. Qajeeltoon inni dura fallibilityidha. Fallibility. Each participant in discussion of disputed issue should be willing to accept the fact that he or she is imperfect. Fallibility jechuun tarii dogoggoruu hin danda'a jettee dogoggora kee fudhachuu jechuudha. Imperfect namoonni tokko jiruun ani perfectidha dogoggoruu hin danda'u ani sirriidha guutummaan guututti namoonni jedhanii amanan isaan critical-idha jechuudha. Isaan critical thinkeroota miti isaan garuu critical thinkeroon fallibility jechuudha. Isaan principle of fallibility kana ibsaa jechuudha. Tarii iddoo wayitti an sirrii miti jennee imperfectionii keenya fudhachuu waan hundaan sirrii ta'uu hin dandeenyu miti reenu waan hundaan guutuu ta'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. One must acknowledge that one's own initial view may not be the most defensible position in the question jechuudha. Namni tokko maal beekuu qaba? Acknowledge gochuu qaba yookaan immoo beekamtii laachuu qaba jechuudha. Initial view'n isaa bakka defensibly kan dura hin dhaabatamne hin jira miti yookaan immoo gonkumaa kan dogoggora hin qabnedha ilaalcha jedhu. Waan akkasii of keessa baasee tarii imperfectionii isaatiif beekamtii laachuu qaba. Acknowledge gochuu qaba jechuudha. The truth seeking principle principle lammaffaan ammoo truth seeking jechuun egaa dhugaa barbaadu principle dhugaa barbaaduuti. Dhugaa barbaadu yookaan dhugaa soquu. Each participant should be committed to the task of seriously searching for the truth. Seriously dhimmanii dhugaa barbaadu. Principilii lammaffaadha kun. Of kennuu qaba jechuudha ofiisaa commit gochuu qaba. One should be willing to examine alternative positions seriously and look for insights in the positions of others. Jira mitire. Examine gochuu alternativeewwan yookaan filannoowwan jiran maal gochuu? Examine gochuu xiinxaluu. Sirriitti jechuudha. And look inside in the position of others akkasumas immoo positionii namaallee laalu yoos dhugaan argamti gaa positionii namaa ilaaluu jechuudha. Ilaaluu clarityidha principiliin sadaffaani clarityidha. It requires that the formulation of all positions, defense and attacks should be free from any kind of linguistic confusion and clearly separated from other position and issues jechuudha. Clarity'n egaa jechuudha akkaataa ifa ta'een jechuudha. Karaa ifa ta'een positionii keenya yookaan ejjennoo qabanne sana defensii fi attacking keenya sun free of linguistic confusion irra waan confuse nama godhu ta'uu akka hin qabnedha. Gartanii critical thinkeroonni haasaan isaaniif confuse nama hin godhu jechuudha. Clearidha ifadha jechuudha. Clarityidha principilii sadaffaan. Principilii afuraffaan burden of proofidha. Burden of proofiin jecha seeraadha. Legal wordidha. This principle requires that the burden of proof or any position usually rests on the participant to satisfy the position jechuudha. Burden of proofin yookaan waan tokko dhugummaa isaa mirkaneessuun jechuudha. Bardanii yookaan ba'aan eenyu irratti kufa nama dura yaada san kaase. Nama positionii akkanaan qaba yoo jette proof gochuu qabda jechuudha. Yaada akkanaa tan qabatte proof gochuu burden of proof irra jira jechuudha. Mirkaneessuu qabda dirqama qabda. Burden of proof fakkeenyaaf seera keessatti maal dhabeettu plaintiif tokko yoo
nama himate namni tokko himataan suni namni sun akka simiidha yookaan akka miidhaa sirraan geessise piruuf gochuun dirqamni sirra jira. Burden of proof sirra jira pelentii irra jechuudha yookaan immoo baalangaarra yakka keessatti immoo yoo ta'e piruuf gochuu qaba. Yakka akka hojjete namni sun jechuudha. Kanaaf burden of proof as keessatti loojikii keessatti jechuudha. Argumentii tokko yommuu kaaste dirqama piruuf gochuu qaba daadha yoo kaaste. Kanaaf nama kamirratti kufachuudha burden of proof nama kaase positionii waliin qaba jedhee nama haasaa eegalee sanarratti kufachuudha. If an opponent asks the proponent should provide an argument for that position jechuudha. Yoo gaafatame proof gochuu dirqama qaba jechuudha. Maaliif ejjennoo isaati waan ta'eef ejjennoo kiyya eega jedhee ejjennoo isaa nuu proof gochuu dirqama irra jiraata. The principle of charity dha kan biraan ammoo charity hin jiramin. If a participant argument is formulated by an opponent, yoo opponentiidhaan yookaan mormituu sanaan garee faallaa saniin yommuu ka'u jechuudha yommuu formulated ta'u, it should be carefully expressed in strongest possible version that is inconsistent with what is believed to be the original intention of the arguer jechuudha. Yaada nama sanaa keessaa bahuu dhiisuu jechuudha baay'ee. Intentionii namaa hubachuu maal jechuu barbaade waan jedhu malee karaa biraa waan inni hin jenne jechuun anchaaritiidha jechuudha suni chaaritii miti. Kanaaf critical thinkeriin yaada kee hubata, intentionii kee hubata. Amma danda'amaadha jechuudha. Carefully strongest possible versionii yaada kee hubachuuf, intentionii kee hubachuudhaaf namni jalqabaa yookaan original argueriin maal akka jedhe intentionii isaa hubachuudhaaf yoo dhama'u critical thinkeriidha jechuudha. Sun charity principle charity guuteera jechuudha. If there is any question about the argument, the arguer should be given the benefit of any doubt in reformulation and or when possible given the opportunity to amend it. Fooyyessuu qaba yoo gaaffiin kan ka'u ta'e illee yoo daawutiin illee jiraate. Jaaffaan principle jaaffaan the suspension of judgmentidha. Judgmentii yookaan murtoo maal gochuu suspend gochuu yookaan yeroo biraatti dabarsuu lafarraa harkisuu akka jechuuti. Sababii maaliitiif sababiiwwan sadan tokkoofidha. Murtoo dafanii murteessuu dhiisuu jechuudha. Suspend gochuu tursiisuu jechuudha kallattumaan jechi sirriin murtoo tursiisuu qajeeltoo akkasiidha. This principle requires that if no position is defended by a good argument or if two or more positions seem to be defended with equal strength, one should suspend judgment about the issue. Positioniin suni yoo akka qixa ta'e jechuudha defended ta'e yookaan argumentiin lamaan isaaniiyyuu walqixa miijana kaasu yoo ta'e jechuudha hin dabarsa yeroo biraatti. Suspend judgment about the issue. Waa'ee dhimma sanaa yeroo biraatti dabarsa jechuudha. Kun critical thinkeriin principle inni guutuu qabudha tokko jechuudha. Maaliifi argumentiin sun parallelidha sirrii walqixadha waan ta'eef equal strength qabu jabina walqixa qaba waan ta'eef jechuudha hamma adda ba'utti hamma wal mo'utti jechuudha. Karaa lammaffaan if practical considerations seem to require a more immediate decision, one should wait the relative benefit or harm connected with the consequence of suspending judgment and decide the issue on the ground jechuudha. Practical consideration isaa yookaan hojii oolmaan isaa yoo barbaachise jechuudha. Yoo barbaachise ta'e maal gochuu qaba jechuudha wait gochuu qaba. One should wait the relative benefit. Birqaba isaa miijanuu qaba jechuudha safaruu qaba. Harm connected with the consequence. Miidhaa inni geessisus safaruu qabaata. Kanaaf hamma kana safarutti hamma suspend gochuu qaba jechuudha. Hamma kana hunda safarutti suspend gochuu qaba. Xiqqoo tursiisuu qabaata jechuudha. Malee ariitiidhaan murteessuu hin qabudha. Wanti jechaa jiru paaseejiin kun. Inni sadaffaan if suitable evidence is so lacking that one has no good basis for making decision, either way, it may quite appropriate to suspend judgment on matter until there is a basis of decision. Yoo evidence hin qabdu ta'e ammas good basis yookaan immoo bu'uura gaarii hin qabdu yoo ta'e ammas evidence gaarii hin qabdu yoo ta'e suitably kan ta'e evidence gaarii hin qabdu yoo ta'e ammas immoo hamma argattutti jechuudha hamma ragaa qubsaa argattutti tursiisuu qabaatta ammas
critical thinker yoo taate jechuudha. Malee calmattee waan ofitti dhufe yaasa'uun waan ofitti argachuun hin ta'u critical thinker si godha waan ta'eef. Principle inni torbaffaan the resolution principle dha. Resolution principle ammoo an issue should be considered resolved if the argument is yoo structurally sound ta'e caasaansa sound yoo ta'e hin beektu gaa sound of argument keessatti ilaalleerra uses relevant and acceptable reasons yoo ta'e sababoonni inni dhiyeesse sun relevant yoo ta'e barbaachisaa yoo ta'e yoo akkasuma immoo fudhatamummaa yoo qabaatan provide sufficient ground to justify the conclusion. Conclusionii keenya gudunfaa keenya nu dhugoomsuuf gahaa yoo ta'e weetiidhaanis ta'e baay'inaan jechuudha gahaa quubsaa yoo ta'e include an effective rebuttal to all serious criticism and or the position it supports jechuudha. Rebuttal argumentiin keenya rebuttalii yoo ta'e good argumentii ta'a miti good argumentii ta'a rebuttalii yoo ta'e jechuun waan criticismii nu mudatuuf deebii kan qabu jechuudha. Deebii kan qabu. Well, characteristics of critical thinking ilaalame itti fuunee immoo characteristicsiin egaa as keessatti amaloonni critical thinkeroonni namoonni critical thinkerii ta'anii fi uncritical thinkerii ta'an amaloota isaanii tokko tokko kaasuudhaan laalla jechuudha. Basic traits of critical thinkers. Traits egaa psychology keessatti hin beektu amala nama tokko nama kaan irraa adda godhu jechuudha. Personality keessatti jechuudha. Kanaaf warri kanan dura baranne immoo barattu. Kanaaf tireetiin yookaan amalli isaanii egaa critical thinkeroonni jechuudha. There are some disposition and attitude isaanii, disposition isaanii, kan ilaalchi isaanii, skillsiin dandeettiin isaanii, abilitiin isaanii, habitiin isaanii, barteen isaanii, valuun every critical should manifest kan armaan gadii kana guutuu qaba jechuudha. Tokko honestyidha critical thinkeroon amanamoodha. Ofii isaaniitiif immoo ofii isaaniitiif namaafis ta'e ofii isaaniitiif amanamoodha. Honest with themselves, acknowledging what they don't know jechuun waan hunda beeka hin jedhanii waan hin beekneef beekamtii ni kennu jechuun waan tokko tokko kan beekne. Namni tokko tokko hin jedhamne waan hundumaa akka waan beekutti kan yaadu. Garuu critical thinkeroonni akkasii miti. Wantoota hin beekneef beekamtii ni kennu. Recognizing their limitations. Hir'ina isaanii maal godhu? Recognize godhu. Beekamtii ni kennu hir'inoota isaaniitiif. And being watchful of their own errors. Dogoggoroota isaanii maal godhu? Ilaaluun daawwatu. Regard problems and controversial issues as exciting, stimulating challenges jechuudha. Problemii fi controversial issue maal godhu? Regard godhu jechuudha. Ni ilaalu. Strive for understanding. Critical thinkeroonni bakka hubachuudhaaf waan tokko hubachuudhaaf strive godhu ni dhama'u jechuudha. Ni dheebotu. Curiosity jechuudha. Keep curiosity alive. Curiosity waa baru dhama'u jechuudha. Filoozofarii ta'uu jechuudha. Karaa biraatti namni waa baruuf dhama'u filoozofariidha. Remain patient with complexity jechuun obsa qabaachuu complexity keessatti xaxama baay'ee keessatti obsa qabu jechuudha. Jarri hin obsu. Critical thinkeroonni jechuudha. Warri gad fageessanii yaaduun kun jechuudha. And are ready to invest time to overcome confusion. Confusion yookaan waan bitaa namatti galu tokko mo'achuudhaaf overcome gochuudhaaf qophaa'uudha jechuudha. Invest time yeroo isaanii irratti invest godhanii yookaan yeroo isaanii fudhatanii confusionii mo'achuudhaaf qophaa'uudha. Based judgment on evidence. Judgmentii waan tokko yommuu judge godhan yookaan waan tokko yommuu namatti isa murteessan ta'e yommuu qeeqan evidence irratti ragaa irratti bu'uuranii jechuudha. Ragaa irratti hundaa'aniitu. Rather than personal preference. Personal preference waan isaanitti fakkaatatu hin taane evidence irratti. Differing judgment whenever evidence is insufficient. Evidence isaanii judgment isaanii immoo ni jijjiiru. Maal irratti hundaa'an evidence isaanii yoo insufficient ta'e quubsaa miti yoo ta'e gahaa miti yoo ta'e jechuudha. Judgment biraa murteessu rakkoo hin qabu. Karaa biraatiin judge godhu jechuudha. Malee rigidii miti jechuudha. Goggogaa miti bakka amalli isaanii. Warri critical thinkerii ta'an. They revise judgments when new evidence reveals error jechuudha. Yommuu evidence haaraan yommuu argame judgmentii isaanii maal godhu? Irra deebi'u jechuudha. Revise godhu
irra deebi'anii judgmentii biraa murteessuu danda'u jechuudha. Yookaan immoo murtoo biraa murteessuu danda'u. Are interested in other people's ideas even when they tend to disagree with the other person jechuudha. Jechuun yaada namootaa hin fudhatu bakka interested yaada namootaa fudhachuudhaaf fedhii qabu. Even yooma waliin galanillee ta'e jechuudha. Yaada namaa sanaa wajjin walii galuu dhiisuu danda'u garuu yaada isaa hin fudhatu akka yaadaatti hin fudhatu yaada nama sanaa hin kabajuuf jechuudha. Recognize that extreme views. Extreme views even warra akka conservative or liberal warra ta'an right wing warra amala akkasii warra qaban jechuudha. Ilaalcha akkasii warra qaban kana even beekamtii ni kennuuf isaaniif iyyuu recognize ni godhu jechuudha. Are seldom correct yeroo tokko yeroo baay'ee sirrii so they avoid them practice fair mindedness jechuun yaadni isaanii just fairiidha haqummaatti amanuu jechuudha. Haqummaa shaakalu seek a balance of view jechuun yaada baalaansii gochuuf yookaan immoo wal madaalchisanii gidduu isaa fudhachuudhaaf practice godhu jechuudha ni dhama. Karaa biraa ammas critical thinkeroonni yookaan namoonni gadi fageessanii yaadan kun amalli isaanii characteristiksiin isaanii practice restraint kana jechuun controlling their feelings rather than being controlled by them jechuudha. And thinking before acting argitanii practice restraint jechuun miira isaanii to'achuu ni danda'udha. Controlling their feeling miira isaanii to'achuu ni danda'u. Miira isaaniitii miti kan isaan to'atu. Miira isaaniitiin to'atamu tun taane miira isaanii to'achuu danda'u. Dubbachuun dura immoo raawwachuun dura immoo itti yaadu. Thinking before acting. Raawwachuudhaan dura itti yaadu dursanii itti yaadu jechuudha. Dursanii itti yaadu. Critical thinkeroonni faallaa critical thinkerootaa kan ta'an amala akkamii qabu kan jedhu immoo ilaalla asirratti jechuudha. Critical thinkeroonni. Isaani some traits of uncritical thinker amaloonni isaanii muraasni akka armaan gadiitti faallaa saniidha bakka irra deebi'uun hin barbaachisu ture faallaa sanii warra sanaadha. Believe they know more than they do jechuun hamma hojjetaniin ol waan beekan obsetu garuu waan xiqqoo hojjetu kana jechuun fakkeenyaaf amma sammuun koo beeku afaan koo beeku jedhu ingiliffa namoonni tokko ingiliffa sammuun koo beeku afaan koo beeku jedhu jechuun sammuu isaanii keessa akka waan jiru garuu afaan isaanii dubbachuu hin danda'u. Afaan isaanii xiqqooma dubbachuu danda'a akka waan immoo baay'ee beekan tokkotti kan of lakkaan jiru. Ignore their limitations jechuun hir'ina isaanii ni fudhatan bakka hir'ina isaanii hin fudhatani and assume their views are error free. Ilaalchi isaanii dogoggora irraa bilisa akka ta'etti yaadu. Regard problems and the controversial issues as nuisances or threats to their ego. Ego isaanii fedhiima isaanii maal godhu garuma sanatti jallatu jechuudha garuma fedhii ego isaaniititti fedhii isaaniititti. Are impatient with complexity. Amma critical thinkeroon complexity wajjin impatient dhenne obsa qabu. Warri kun garuu impatient obsa hin qaban yoo sumaaf diikutatu and remain confused than make the effort to understand. Confused ta'u bakka bitaatti gala jechuudha jira bitaatti gala. Base judgments on first impressions and get incentive reaction jechuudha. Judgmentiin isaanii first impressions waan dura argan tokko achumarrattidha bakka judgmentiin isaanii waan tokko judge gochuu jalqaban waan dura argan san and tend to follow their feelings yookaan immoo emotion isaanii miira isaanii qofadha kan isaan hordofan. Are preoccupied with themselves and their own opinions. Bakka waan tokkoon of guutanii jiru jechuudha jarri kun. Yaada wayiitiin of guutanii jiru. Yaada sanarraa bitaatti mirgatti hin goran jechuudha. Are unwilling to pay attention to others' views. Karaa biraa. Ilaalcha nama biraa hin dhagahan yaada nama biraa xiyyeeffannoo hin kennan jechuudha. Unwillingidha. Fedhan qaban bakka. Ilaalcha nama biraatiif attention yookaan xiyyeeffannoo kennuudhaaf fedha hin qaban jechuudha. At the first sight of disagreement, they tend to think, how can I refuse this? How can I refuse this? Akkasitti yaadu jechuudha. Kan akkamitti ammoo ignore the need for balance
baalaansii fair minded miti jechuudha. Karaa biraatiin waan tokko baalaansii gochuuf namaanii ignore godhuun give preference to views that suppose their established views. Just baalaansii barbaadu tunta yaada isaanii deeggaran qofa ari'uutti ka'u jechuudha. Key intellectual traits of critical thinkers and the relevant traits of uncritical thinkers. Warruma amma jenne kana xiqqooma revise gochuudhaaf just firstly critical thinkeroonni jechuudha passionate drive for clarity akkuma amma kaasne sana fedhii guddaa fedhii olaanaa qabu jechuudha. Passionate clarity yaada isaanii clearly ibsachuudhaaf karaa precise ta'een ibsachuudhaaf accuracy well informed ta'een ibsachuudhaaf jechuudha. And other critical thinking intended while uncritical thinkeroonni immoo karaa biraatiin unclear dha yaadni isaanii ifaa miti imprecise dha akkasuma immoo inaccurate dha jechuudha ill informed dha. In addition to this critical thinkeroonni sensitive to ways in which critical thinking can be skewed by egocentrism. Argitanii critical thinkeroonni jechuudha egocentrism jechuudha. Fedhiima ofii qofa giddu galeessa godhachuu socio-centrism bakka guruppii ofii qofa giddu galeessa godhachuu wishful thinking akkasuma waan hin dandeenye tokko yaaduun jedhanis akkasuma hawwuu jechuudha. Lafa duwwaatti hawwuu other impediments kan hundarraa bilisa kaa jarri kun jechuudha critical thinkeroonni. Uncritical thinkeroonni garuu yeroo baay'ee often fall prey to egocentrism. Fedhiima isaanii qofa giddu galeessa godhatu ofuma dhaggeeffatu socio centristoota jechuun society ofii yookaan gruppii ofii qofaadhaaf giddu galeessa godhatu relativist thinkeroota unwarranted assumptionidha kan ragaa hin qabne jechuudha. Kan wabii wayituu hin qabne wishful thinkingidha yaadni isaanii hawwiidhuma jechuudha akkasumaan hawwuudha. Secondly, critical thinker are skilled at understanding, analyzing, and evaluating arguments. Critical thinker onni skilled dha dandeettii qabu waa hubachuudhaaf waa analyze gochuuf xiinxaluudhaaf and evaluating arguments yaadota yookaan argumentiiwwan gamaggamuudhaafis skilled understanding qabu jechuudha yookaan hubannoo dandeettii olaanaa qabu. Uncritical thinkeroonni immoo faallaa kana misunderstanding of evaluate unfairly jechuudha. Unfairly karaa sirrii hin taaneen karaa haqa dhabeessa ta'een kan isaan yaadan yeroo baay'ee evaluate kan isaan godhaniif jechuudha. Critical thinkeroonni reason logically karaa logical ta'een kan isaan reason out godhan kan isaan yaadan kan isaan sababeessan. Draw appropriate conclusion from evidence and data. Conclusion yookaan murtoo tokkorra ga'uuf yommuu ka'an eessaa ka'u evidence ragaa fi data walitti funaannatanirraa. While uncritical thinkeroonni immoo warri gadi fageessanii yaadne kun illogicalidha. Illogicalidha isaan sababatti namananii miira ofii ofaan deemu and draw unsupported conclusion. Even conclusion isaanii unsupportedidha jechuudha. Kana jechuun premisii gahaa ragaa gahaa hin dhiyeessan jechuudha. Thirdly, critical thinker are intellectually honest with themselves. Ofii isaaniitiif amanamoodha akkuma jenne. Acknowledging ofii isaaniitiif amanamoodha jechuun acknowledging what they do not know. Waan hin beekne tokko hin beeku jedhu bakka. Malee waan hunda nan beekan jedhanii waan hin beekneef beekamtii laatu. Recognizing their limitations. Hirrina isaaniitiif beekamtii laatu. While uncritical thinkeroonni immoo faallaa kana pretend they know more than they do. Gidani hamma beekan hammi isaan hojjetan xiqqoodha garuu akka waan baay'ee beekan of godhu. Akka waan baay'ee beekan of himu. And ignore their limitations. Hirrina isaanii immoo qaawwa hirrina isaanii hin fudhatan bakka. Yoo itti himtes hin fudhatanii akka waan perfectii ta'anitti of himu jechuudha jarri. Furthermore, critical thinkers listen open-mindedly. Karaa biraan critical thinkeroonni yommuu yaadan sammuu isaanii banaadha bakka yaada namaanii dhaggeeffatu jechuudha. Opposing points of views jechuun nama isaan mormullee yoo jiraate yaada isaa nama sananii dhaggeeffatu. Uncritical thinkeroonni garuu
closed mindedidha. Sammuu isaanii cufaadha yommuu jennu rigididha bakka goggogaadha yaadni isaanii jechuudha. Resist criticism. Qeeqa hin fudhatan. Akka waan sirrii ta'anitti of himu. Qeeqa immoo isaan qeeqta si lolu, sitti hori'u, si wal lolu, si noodu. Kanadha garaagarummaa jechuudha ammaa asitti gaa. Well, inni arfaffaan immoo critical thinker based critical thinkers base their belief on facts and evidence. Critical thinkeroonni yaadni isaanii beliefin isaa wanti isaan itti amanan tokko dhugaa irratti kan hundaa'edha. Evidence irratti ragaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. While uncritical thinkeroonni garuu often base their belief on mere personal preference or self interest. Fedhiima isaanii dantaama isaanii qofa irratti waan hundaa'e. Waanuma isaanitti fakkaate irratti. Prefer waan jiran personal preference waan barbaadan tokko argachuudhumaaf jecha kana adda addummaan guddaan critical thinkeroonni karaa biraan aware of the biases and the preconceptions that shape the way they perceive the world jechuudha. Ni beeku biasii jiru addunyaa ammaa kana keessa. Critical thinkeroonni garuu hin beekan waan kana. Lack awareness of their own bias and the preconditioning. Biasiin akka sirumaan akka waan biasiin ta'anitti of himu jechuudha isaan ofii isaaniiti. Preconceptioniin waan dursee nama guutuu tokko jira mitiire. Fifthly, critical thinkers think independently. Jechuun namarratti hin hirkatanii of danda'anii haasa'u, of danda'anii akti godhu. Critical thinkeroonni jechuudha. And are not afraid to disagree with group opinion. Bakka hin sodaatan jechuudha. Nama wajjin wal mormuu hin sodaatan. Yoo nama wajjin waliin galan ta'ellee jechuudha. Whereas uncritical thinkeroonni garuu tend to engage in group think. Group think hin jiramani girrisaa ta'u jechuudha. Gareedhaan yaadu. Of danda'anii kan yaadne jechuudha karaa biraatiin. Uncritically following the beliefs and the values of the crowd jechuudha. Crowd. Mangaa yookaan immoo girrisaa afaan oromootiin jennure. Vocabulary waan biraa waan qabnu. Waan namni baay'een itti amane tokkotti amanu jechuudha jarri. Of danda'anii yaadanii yaada groupiitti yookaan group thinkiitti amanu jechuudha. Group thinkiitti amanu. Uncritical thinkeroonni. Critical thinkeroonni garuu independently yaadu of danda'anii think godhu jechuudha. Moreover, critical thinkers have the intellectual courage to face and access fairly ideas that challenge even their most basic belief jechuudha. Obsa qabu, courage qabu, face gochuudhaaf jechuudha. Karaa fair ta'een, karaa fairii ta'een yookaan immoo karaa sirrii haqa qabeessa ta'een jechuudha. Uncritical thinkeroonni garuu resist fear and resist ideas that challenge their basic beliefs. In sodaatu yaada faallaa isaanii immoo taasofti ganaa reefu sitti dallanuu jechuudha isaan kun immoo in sodaatu waan ta'eef. Finally, yet importantly baay'ee barbaachisaa kan ta'e ammas critical thinkeroonni pursue truth dhugaa ni barbaadu. Dhugaa qabachuuf dhimmu despite obstacles or difficulties jechuudha. Obstacle gufuun jiraatus dhugaa baruudhaaf ni dhama'u. Dhugaa ni barbaadu jechuudha. Uncritical thinkeroonni garuu often relatively indifferent to truth and lack curiosity. Waan tokko baruudhaaf hin dhama'an. Curiosity hin qaban. Indifferentidha immoo bitaatti galamu osomaayyuu jechuudha. Jechuun garatti goranii wallaala indifferentidha namni tokko jechuudha. Garamitti goruu garasitti raafamu jechuudha. Raafamuudha jarri jechuudha. Garatti goraniyyuu hin beekani. Maaliif dhugaan keessa akka jirtu waan hin beekneef jechuudha. Walumaa galatti paartiin kun asirratti nu gahaa jechuudha. Paartii taanuun waa'ee barriers of critical thinking fi characteristics of critical thinking ilaalle chapter 4 hin goolamna jechuudha. Barriers kana afaa ilaalle. Barriers of critical thinking warra ta'an jechuun
critical thinker kan taane namni tokko maal takka gufuutti ta'u barrier sikkiti ta'u ilaalleetu gara dhumaarra immoo benefits of critical thinkerii ta'uun bu'aa akkamii akka qabu ilaallee chapter 4 goolabna jechuudha. Amma yoonaatti nafaana waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa olii arbaratichaan ture tutoriyaal faana miidiyaa daree barnootaaf haaraa wartaatan immoo sabiskiraayib gochuu akka hin dagannee. Bye bye, isinin jaalladha.